wajjin dhuunne firooma walitti qabnu argite waa hundaa ijoollee san keessa teettee dheetiniin balaatti buuse ansaniinuu isa tasgabbeessuudha baay'ee yaalii godhe beektaadha shamarran takka hin jiraa miti yeroo ol baatee akka feete yoo haasofte shamara duuka baanniitiniin gocha akkanaa kana raawwachuullee sirrii miti ijoolleen ta'e namoota beektaadha. Gochi dhibbatti sirrii miti tolii galee beekte. Gochi sirrii miti. Gochi keessallee sirrii miti qabu caana godillee sirrii miti sii galee wanta akkanaa. Akka nagaa buusuu barbaadamoo nagaa buusuu hin barbaadanis. Laala Kamaal ati dogongora guddaa qabda dhaggeeffadhu Kamaal dogongora guddaa namni micayyoo tanarra lubbuu baasii itti fudhate si tokkoffaa akkamitti jedhi nagaa. Miti amma dhaggeeffadhu sitti ma Kamaal waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu ati. Aboo qeerroo Idrisiin jira jira. La isa miti nama biraatu isaan banatee wanni taate isaan baratee deemaa jira beekta nama biraati dhaggeeffadhu Dr. Kamiyye ati ufee gama hin beektu uummanni kun barumsa hin qabu waan jedhe irraan deebine uummanni majnuunaan akka nama tokkotti takka ijoollee wanti itti himaa jiranii ganii waan hedduun nurra gahaa jira amma beekta miidhaan gara hedduun nutti dhufaa jira tokkoffaa. Tayyiba maal balleessee gadhamaan yoo balleessee ajandaanatti jedheen hin talaan. Ati ufee gilaalaa dhaggeeffadhu miidiyaa irra kahaasanii miti wanti. Taaptaap godhaa jiran taaptaap godhaa aboo taaptaap godhaa hundi keessanuu. Kana keessatti hin beekta jala Kamiyye. Awanti sinjo da tufegi baka deemtu takka ammal balleesse dhaggeeffadhu sihii miti amma hatta rusmiyyaa fi hafarsoo irratti argitee tarkaanfii jajjaba fudhatamu heda ani garuu hatta nana waan jedhe kun Dr. Abdiin keessan quba qaba ijoollee waan wallahi Kamaal ufee gachuu qaba Kamaal ufee gadhu annabseen tanteetuu hin bayaartii ushakkaara dhaggeeffadhu nakkammoo maal akkasiin taateen beektu uummata barumsa hin qabne sii galee nabseen tantee hin baatiif shakkaara namni waan kana isee oliiga oofsise sii waan ta'eefi. Anak kanam tokkotti jara keessa bee garuu akkanatti ilma namaa waraanuun yaani akkanurraan eeggamu. Mutu tufee gadhu namni mi'atti tanallee jala bu'ee duutillee ka jedhaa jiru ka poostillee godhaa jiru ka itti dawwalullee ka isiillee ka xiirra fidullee. Maal balleesse minaa taffawene maal balleesse. Dhaggeeffadhu siibichaa miti baramma wanti irratti wanti yaaliin godhamaa jiru si galee siibichaa miti afarsoodha usmiyyeedha tokko si lammaffaa mucatti wanti takka aslii sila fageenya jedha garuu haa isa sila tokkoffaan isa jedhanii inni immoo danda'amne si galee keessatti garuu amma ammiyyee dhageetta hafarsoo fi usmiyyee irrallee amma kiingi amma kiingi dhaggeeffadhu amma hafarsoo fi usmiyyee irrallee namni tarkaanfiin cimaa yookaan nama kan irra fudhatama kiingi waan ta'eef kiingi amma nama olii gad deemee waa dalagatu namni tokko tarkaanfii irra fudhatuu danda'a. Namni dubbii kanallee isee micayyoolee kaleellee galtii irra waamellee si waan ta'eef dogongora guddaa qabdaati waan kana keessa iyyuu harka galfachuu hin qabdu amma micayyoon sababa Kamaalii duute jedhaa jira namni kunoo namni tokko. La ani maaluma balleesse waan sin jedhe sii galee anama Kamiyye waan sin jedhe sii galee wanta sin jedhe sii galee barri adi jara na taaptaap godha jara na rabbi maal man yaa ke taaptaap godha abbo midhaan si jaaladha si kabaja miidhama kan sii galee yeroo ati miidhamtu keessa kiyyaa miidhama sii galee ani wanta sin jedhe amma beektaa dhibbaan dhibbatti amantu samanuu baattus bakka deemtutti akka duraa miti ijoollee kana immoo waan jara hin beekta eenyuma caalu ijoollee sirka maal akka taate hin beekta ijoolleen gowwaadha sii galee barumsa hin qabdu kana waan ta'eef ati bakka deemtutti ofeegi makiinaa kee akka argite wanni hin ta'in beektota biyya ana intali jaalalina irraa qabne ani dubbii tana qabbanees gaatina dambaa nama dubbii irreessa argitee dhaggeeffadha mucaa nama eessarraa dhufe beekta mucaan taa'eef irraa dhufe sii galee namni akkanuma waa'ee mucaa hin beeku namni akkanuma naasa mucaan taa'eef irraa dhufe attaa shukkaaree jechuudha as keessatti nama jala godhanii mucattiin kakabamte manoonni isitti argitee mucaan akkanatti akkana ta'e jedhaniitiin mucattii manatti waaman kallattii hedduu waamanii argitee waan sila namaan hin jedhamne jedhanii waamanii akka waan nama mucaa irraa waa ta'eetti argiteetiin mucaan akkanatti gara sobneef inni qoxa'in akkasitti waan hin taane irra raawwatanii laagaa muramee jira amma booda jiraachuu hin dandeettu rabbiin isii hin jira miti garuu jireenya amma booda jiru rabbi isii araaramu argitee badii isii qaqaraatiif haadhiisu waan akkana irradduu shamarra kenna of eegaa ila ila ankoo himee afmiyee dhageetta Kamaalin gaafii gaafadhaan Kamaalin jecha Kamaal kalee galgala jechaadha intaloo tana namni waamee fide si micaallee hin fide jettee mana asliitii waadaa galtee littee micaa hin finne isii bichaa fiddee jechaadha shamarran guutuu ol galchisiiftee namoonni tokko ajjeesuu qaba micaan kun ajjeesuu qaba micaan dayyuusaa ka hagamma jaarsa isaa akkanatti maqaa balleessitee Oromoon guutuun olii gad ooftee jaarsi isaa kun guutuun dayyuusa jedhanii namni guutuun shamarran hattaan miseenjara keessa ooltee bultu ol baatee namni kuni intalo tanarra tarkaanfii fudhatuu qaba gizee jedhanii mana kan kee keessatti jechaadha waan akkasii haasayani maaliif cadhiftee ati achi teetta maal gootaa fiddaayyuu intalo matana yoo onnummaan achi fidduufu maali yoo fiddellee jara lamaan fiddee seeraa wali araarsuudha malee seenaa bichaa fiddee achi keessatti haasofsiisuun waan akkasii haasofsiisuun sirratti tarkaanfii guddaa akka fudhatamu agarsiisaara
Sigale Kamal Nagarta. Daga an kasin jedhu obboleesso. Ani abbaa manallee fidee waliin teessisee dubbii tana biraanchiidha. Dubbiin tun tokkongola jechuu hafaa manii bittaa ta'u abbaan manaa itti viidiyoon bahuu jedhee dide. Miidiyaa bakka tokko jiranii. Sigale na dhageettan boo. Ani waan dhiini kiyya isinitti mi'aayeetiin Kamaali waraanama ajjeefamuu qaba jettaniif an abbaa himmaatti illee mi an asilillee miti. Asilillee waan balleessine yoo dhugaa dubbattuus taate. Tan dogongorte mucatti. Tapi program rawat galatte waan hin barbaade waan hin fakkaanne dalayde talaas rabbi walitti jara fayyisu dubbiin kun yoo cufamee hoo dhaabbate hoo mucatti anama kallattiin bira deemee yaala dhageeffadhu dubbiin dhageeffadhu ati yaale dhala kabiyya na dhageeffadhu ati makarrar yaadiin bira dhufuu dandeettaa mijayyoo akkasiin jirtu lubbuu namaan caallee dhaqa'ee maaf okay dhageeffadhu yoo micayyoo tana dhugaa lubbuun isii hin dabrini jechaadha jaarsaa fi jaarsa isiillee seenaa fi jaarsa isiillee kanallee fiddee sooshaal miidiyaa kanarra wali araarsuu qabda malee nama tokkicha fiddee jecha gastii kenkee keessa affeertee barmucaa adda Dr. Abdi Amaadhaan seena bidaatti waliin jiran barbira jetti seena fiitiin bakka tokko jiru. Hayyee maan affeerirree isallee sagalee isaallee maa as baaftee uummatatti affeerirree ka seenaa bichaa qabdee fiddeef. Inni ani dubbadhu nu dhageeffataa jira. Isiin immoo wanni kun biraankii ta'uu haa dubbattu osoma jennee yaada uummataa fuunu isiin baatee deemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageeffadhu uummanni walitti akkasii miti dubbiin amma akkasinaa softanii miti dhageeffadhu kamiyya ani wanta sin jedhu lubbuu ta'e eeggadhu lubbuu ta'e tan argite lubbuu abbaan inni torbeen jedhani lubbuu ta'e dhageeffadhu eeggadhu si galee akka argite akka duraa sama akka argite uummanni fayyaa qaba dhiiga kiyya isinitti mi'aa ijoollee Oromoo tana ani maal balleesse wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf Kamal dhageeffadhu an lubbuu san teettu bayaaf siif sodaadhaara nama biraatiif illee miti si galee mijayyoo san illee lubbuun isii dabree kan teellee dabrite maal balleesse jettanii ajjeesan maal balleessan dhageeffadhu kamiyya ijoollee tana amma eenyuma walitti ati biyya kana keessa jirtaa hin beekta maal akka taate ijoollee shirkaa jechuun takka malee lama hin beektu si galee jechuun akka waan argitee harkaa qabatanii akka waan qawwee harkaa qabatanii itti fakkaata si galee lubbuu teetiin hin taphatin maalumaafuu hin beekta waan taateef akka duraa argitee iyyee nama dhiisuu miti si galee ijoollee waraantee si ajjeefti si galee ani aduu eegatee na duute ani ne duu qabaayi dhageeffadhu ati garuu qoosatti jirta mara ga'e hangaree keessatti ani mucaan kun namtichi kun arbaa ilmaaniiti afaaniin haasaa ati waan lafarra dhageeffadhu waan garee irra deemaa jiru ati quban qabdu miskiinticha kiyya Kamaal Abdallaa dhageeffadhu waan lafarra deemaa jiru ati waan qilleensa kanaan malee qubaa takkatti hin qabdu ati makiinaa tantee shaqalattee olii gad deemuu malee yoo achi kaate seenaa galxii irra fiduu malee waan takka quban qabdu ati yaaki nabsee tantee karaa hin taanetti hin galaafatin yaaki bultii namaa keessa galtee nabsee tantee karaa hin taanetti hin galaafatin. Barasu dubbii tolchaa jira abdiin cittoo rabbi sidaa kutu bara dubbii jaraa qabbaneessee nagaa guututti jira malee alhamtutti hin jiru jara na rabbi sodaadhaan bitamaan miti. Dhageeffadhu kamiyyee dhage bineensi jedha nyaatee waan isa nyaaturra gayaa jedhan dhageeffadhu ati deemtee ijoolleen hin taphataa dhayte ijoollee lubbuu namaa akka lubbuu. Sina obboleessoo rabbi sodaadhaan namaa miti ammaal balleesse ijoollee shirkaatitti maal balleesse. Ijoollee shirkaatitti wanti ati balleessitu ijoollee shirkaa hin beekta maalummaa jaraa jaartii jaraa gadi baaftee miidiyaa kanarratti akka argitee haasofsiifte sii galee rakkoon guddaan tokko kana. Barna dura haasofte nyaata hin jenneen intalaan. Ani kanaan dhageeffadhu lubbuu teetii sodaataa jira ijoolleen tiitiin beektaa kana waan ta'eef. Kanaan seenaa bira deemaa namni agaraashaa isiin haa'ee moo jiraate gara mana ijaan arginu dubbii jaraa iddoo jaraa tolchee araarsee nagaa buutee Mee Kamaal dhageeffadhu Kamaal intaloon duute sila bakka qabriitii bira dhattamoo maal intaloon gubbaa kanarra hin jirtu duutee jirti eessa bira dhattamoo waliin du'a jedhaa artaati. Sallaasaa jirti awwaalchisee haadha abbaa isiitti rabbi sinaasa barsiisu jedhee gurbaa taaftitti fuudhee biraa deebi'a. Amma kalas namnummaan ajjeesayyuu sii jechaadha kana guutuu ati quba qabdu akka tal. Doktorii dhageeffadhu garee keessatti ijoolleen dhugaa qabde sii galee anatu gowwaan ana sii galee kan irraa lolaa jiru Kamaal ati amma dhibbaatti rakkoo qabde sii galee amma booda guddaa qaba Kamaal Abdallaa. Dhageeffadhu ka tarkaanfiin irra fudhatamu sii malee ijoollee waan akkana haasofsiifteef ijoollee xixiqqoo argite wanti illee miti sii galee amma booda
Wan fetan na goda. Wan fetan. Ayyee wallaahi Akan na baasa. Ila ijoollee caqasa Oromoo na dhagaa. Qalbii miti wanni kun. Ani mucattii tanallee ajandaa kanallee fidiin jenneen akka intala namaa naa dawwalti. Nama miidiyaa kanarraa na dinqisiifattuudhaan. Anillee seeniyyee jedhaan isilleen kingiyyee jette akka intala Oromoo takka kabaja qabaaf. Kunoo lakkoo. Ati maaluma gootaayyuu maal goota jaartii nama maal goota jala deemtaayyuu. Yoo an sagalee badaa jana badaa itti haasa'i jawwaalli jaarsa isii harka jira rakkoo takka harka hin qabne inni natti inni heena miidhaa jedhe. Anaaf isii obbolummaa taa'u godha koppiliinkii taa'u godha hundi keessan. Ammallee haga dhumaa mucattii tana sagalee tahuu waan isii rakkoo isii isillee bira dhaabbatu duubatti wani na deebisu qaamni na deebisu tokko hin jiru haga lubbuun jiru. Lakki dubbi bultiitii yattisitu gufuuta yoo jedhe jaarsi isinatti haasa'u isinii ilaalan. Abboo kamiyyee dhageeffadhati sitti matamma akka wanti haasaa jirta bar fayyaalummaa kee haasaa jirta dubbii ati qo'eessaan quban qabdu waan ijaaramee waan garee keessatti waan haasamaa jiru quba takkan qabdu sihii miti akka wanti itti kuta ganaan jiran. Inni quba maal qaba gara waan takka quban qabu waraaf mi'ee quban qabu. Dhageeffadhu amma naannoodhaan walirra gudduulamaa jirsii galee akka wanti itti sihii miti nama naannoo kee himatutu gadi ta'aa jirramma rafee bulaa hin jiru. Ijoollee tana maal akka taatanii beekte biyya tana keessatti ijoollee sirkaa jechuun hin jiraami diree nama moo abbaan biyya sodaatisi. Ijoolleen sirkaa ijoollee Oromooti homaa nan gootu dhiiga kiyya hedduu intala heerumsiitee jira makkaa kanatti. Tikaayitii heerumsiisee hojiin hin jirta akkasii siidhumatti shiimoon ta'e bishaan fitattee jirti ani. Wallaahi ijoolleen sirkaa ana ija ol jettee na laaltan maalitti barree. Anamma keengi dhageeffadhu. Waan biraati miti jechaadha. Yoo gargaare malee yoo galatti nama gargaaruu nama ajjeesisiisuu ta'e na ajjeertu. Tosii qabaate jaarsarra safataa hin beeku. Waan asin jettan addaan ciccitaan dhageenye. Assalamualaikum. Akkam jirtu? Waalaikumsalam. Akkam jirtu nagaa? Mucaan dubbatee jira, hin jirti jedhee jira. Kalaas ajandaa kana dhiisaa bannaa taachuu. Mucattii ani hordofaa jira, mucattiin naraa jirti. Isa ajandaa kana qayyaraa nama bira ajandaa godhata intaloota gadi bu'aa. Ela Sumayyaa dhageetta Sumayyaa Jamaal dhagaye. Namni tokkoffaa waan kanallee duuti erre gara sooshaal miidiyaa kanarra fide Kingi Kamaal Abdallaati. Kingi Kamaal Abdallaa namni mi'atti tana kaleellee affeersiisee galtii ofirra jechaadha ijoolleen kun miiseejii keessa naa dhufe barreeffama kan kee abdii dhageeffadhu namni du'a waliin ilmi namaa jechuudha. Unkaan ijoollee teenna Oromoo dhiisii ijoollee teenna dhiisii teenna foon kenna dhiisii namni abbaafuu yanii hin jiraame alagaafuu du'a hin hawwatu akka jedhe. Lammaffaa dammoo mucayyoo tanarraa dhiisaa. Maaliif abbaan manaa ukaantii isii harkaa qabaa hin jirtii nagaa qabdi ammaaf jedheera. Yoo isin akka toltuu keetanii suuraa isii yaadata isin gabbaatanii irraa dubbattanii namni miira keessa galuu danda'a sii galtee. Ijoolleen teenna keessattuu hin beekte ijoollee teenna arsiitillee alsona fakkaate miira keessa galan ijoolleen dhiiraa jechuudha. Mucayyoo tana nabsee isii wayirra waa irra ga'u ittiin deemtanii isin dhiisani firiis. Uf duba fuudhime. Wallaa laaziim. Uf duba fuudhime abdii wallaa laaziim. Ela Sumayyaa dhageetta nu du'a isiititti hin gammannu ammallee jechaadha abbaan manaa isii akka hin ajjeefne barbaanna malee akka seenaa galaafatee yookaan seenaan ajjeefamtu hin feetu akka mataa keenya. Kalaas mucayyoon jirtii nabseen jirti. Duba fuudhime. Abbaan manaa eessa dhufe eessa mana kamitti dhufe abbaan manaa? Mana asrii seenee dubbatee nama 3 irratti mucayyoon jirti. Bakka isii miqanyaan isii aduu jirti garuu ammaaf hin jirti ajandaa kana dhaabaa jedheera bakka dubbateera waan ta'eef abdii ajandaa kana dhiisa namni alal isin bari itti kaatanii yookiin abbaan manaa sun itti garagalee waan tokko godhuu danda'a waraanuu danda'a isin bara ajjeessaa jirtanii bara moo tolchaa waan jirtanii fakkaatanii wallaa tolchaa hin jirtanii. Ela dhageetta. Yoo dhuunfaa yoo Kamaal bara duula miti yoo Kamaalee badii qaba kalee Kamaal Abdallaa fidee mucayyoo galtii irra jechaadha. Fidee isii qofa affeeree namni marti mucayyoon duu qabdii
seenaan duu qabdi jedhan gaazexii Kamaal Abdallaa irratti yookaan Kamaal jaarsaaf jaartillee wal bira fidee jaarsa isiillee fidee isiillee fidee affeeruu qabu malee nama tokkicha fidee gaazexii irratti isii qofa akkana seenaan duu qabdi jaarsa fi akkana maqaa balleessitee warra isaa guutuu maqaa balleessitee jedhanii olola akkasii oofuun Mucayyoo irratti ajjeechaa faraduudha.